Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa musliimaa hundaa'u bageetti isiniin ga'e jechaa isin magaalaa Qobboo keessatti guyyaa har'aan tanaa akkana fakkaata kun olaala. Haala kanaan iidda nagaan gaggeessinee galaa jirra. Eid Mubarak bageetti isiniin ga'e jechaa asumaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu inni akkanatti ifaa akkana bareedaa maashaallah warra baranaa kabara garee rabbi nu haa godhu akkanumatti ulamaa'ii teenyaas rabbi haatiisu akkasumatti ulamaa'ii teenyaas namuutu biyya teenyallee biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Bageetti isiniin ga'e ayyaana guddaa Eid Mubarak Eidul Afiyaa warra amatu akkanatti iida gaarii umrii dheertuu fayyaa gaariidhaan warra wajjin bohaaru takkallee keessa nu haa tursiisu. Magaalaan Qobboo tana fakkaatti. Guyyaan har'aan tana ayyaana guddaa magaalaa Qobboo shabaabnis eegmee cimaadhaan amantii fi kutaan osoo hin jennetti osoo sabaaf sablammiin tuqinitti osoo hin gufachiisin karoora isaan kaan ibsanillee fashaleessuudhaan tartiiba bareedaadhaan guyyaa har'aan tanaa simannaa akka ajaa'ibaatti gadhiifamee jira yaada jedhuun qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u jeetiin ijaati. Taa kanaati. Saniifuu waan kana ta'eefu guyyaan keenya kana fakkaata. Iiddi teenya tana fakkaatti. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Waan kana ta'eefu fuula duraafis haaluma kanatti itti fufnaa jeetiin ijaati. Inshaallah. Saniifuu asirratti yaadni qabu kana dabalata yaada atis waan qabdu asirratti yaada kee kan nadhu atis isiniin ga'e warra amantaa muslimaa maraan hordoftan maraanuun baga ayyaana idaal faxiriitiin isin ga'e saayiboota kiyyaan akkas baga isin itti ga'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kabajamoo baga ayyaana idaal faxiriitiin isin ga'e walumaanuu uummata muslimaa guutuu wajjin baga isin ga'e isin jaa. Obboleeyyan musliimaa hundi assalaamu alaikum duraan dursee eegaa baga ayyaana iidal fixiriitiin nama musliimaa hunda ga'e isiniin jenna. Ayyaana kana gaa namu bakka jirtanitti obboleeyyan keenya maraa fi haadha abbaa keenyarraa eegalee kaa walumaanuu nama musliimaa hunda kaa addunyaarra jiru hunda baga itti nuun ga'e walumaanuu baga kana amatu waliin itti robbinu haa godhu. كل سنة أنت بخير كل سنة أنت بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جراتوتا مقالة قبوتي فيك أقسمس مسلم توتا الدنيا إثيوبيا في خنا الدنيا مرف بقى قويا أيانا يدل فتري بقى ربي تسنينجي وربنا خمبرا يد ربنا أقولو أقسمس بلا مسلمات في أدوي مسلمات سببي دم ربي أقولو خنا قفامي تيجا ربي بيجتنا سببنا جنوا أقولو Akkasumatti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee salaamtaa islaamaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga guyyaa gammachuu guyyaa ayyaana guyyaa Eidul Fitrii irraa tanaate nugee guyyaa iidaa guyyaa gammachuu uummata hunda muslimtoota hundaatiif guyyaa maraa baga rabbiin singee isin jenna walumaa galatti. Sinjaa kaasiitii fi kasaayiboota keenya kan ta'e obboleeyyan keenya kan ta'e xiqqaa fi guddaa hunda hiriyoota keenya kan asii fi addunyaa marra jirtan hunda qaba guyyaa kabajamaa fi guyyaa jaalatamaa kanaan isin gee sinjaa xiqqaa guddaa ilaalaa kan hunda baga itti isin gee wallahi gammanne alhamdulillah warra baranaa kan bareedu rabbi nu godhuun hin baana warra baranaa kan bareedu rabbi nu godhu eegaati ismaal taate kan nama soomana keessa qabata warra uffate soomana booda mata warra birraa baasu rabbi nu godhin ka akkana bileefatis jechuudha. Mee kamii dabarsu jirta mee natti himi. Alhamdulillah ayyaana Eidul Fitrii har'a ganama saawwa lamatti deeyinee furree ammaan tana galaa jirra. Akkasuma ayyaanni bareedaadha maal jeetee siima gammachuu inni uummata muslimaa hundaaf baga itti isaaniin gee baga itti nuun gee walumaanuu jechaatiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaanni iidaa baay'ee bareedaadha. Nagaan tumurree alhamdulillah yenna. Nagaan gaggeessinee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummata musliimaatiif maal dabarsitu? Har'a guyyaan har'aa kun guyyaa akkaan du'aayin ol fuudhamtu guyyaa chaappaan keenya nurra dhaamee ol fuudhama waan ta'eef akka gaariitti akka du'aayii godhaniin dhaamaa fi kanumaan jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bageetti isiniin gee ummata muslimaa addunyaa guutuudhaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa iida muslimaati bageessinitti.